baalaansii maallaqa Clip irraatii withdraw godhe naaf seenee jira jechuudha. Guyyaa 3 akkas guyyaa 4 buleetu jechuudha. Kan naaf gale kun akkuma argitan birrii 526dha kan naaf galee jiru jechuudha. Mee hammam akka isaan na ergan deemnee Clip keessas immoo waliin haa ilaallu. Hi guys, akkam jirtu? Bakka gara chaanaala keenyaatti deebitanii nagaan dhuftan. Guyyaa har'aa akkamittiin Clip irraatii maallaqa gara lakkoofsa bilbilaa keenyaattis ta'e yookiin immoo gara PayPal akkaawuntii keenyaatti akkamittiin akka dabarsachuu dandeenyu kan isinitti agarsiisaa jechuudha guyyaa har'aa. Kan dura Clip irraa akkamittiin akka maallaqa hojjennu yeroo darbe viidiyoo darbe keessatti isiniif hojjedheen jira jechuudha. Viidiyoo sana gara chaanaala kiyyaa deemtanii chaanaala kiyyaa Tech kan jedhu kunoo isa kanadha. Gara sanaa deemtanii viidiyoo sana achi keessaatii ilaaluu ni dandeessu jechuudha. Guyyaa sana viidiyoo kunooti viidiyoo kana fakkaatu isiniif hojjedheen ture jechuudha. Akkamittiin akka irraa hojjechuu dandeessanii jechuudha. Kanaaf warri viidiyoo sana hin ilaalle seentanii viidiyoo sana ilaaluu dandeessu jechuudha. Viidiyoo ilaaltaniis immoo laayik gochuu fi koomentii irratti kennullee hin dagatiin asiniin jira. Kanaaf warri chaanaala keenyaaf haaraa taatan chaanaala keenya sabskiraayib gochuun nutti dabalama. Warri chaanaala keenyaaf maatii taatanii jirtan immoo viidiyoo kana laayik gochuun eegalaa isiniin jedha. Kallattumaan gara viidiyootti isin dabarsa. Amma gara appilikeeshinii Clip keenya ni deemna jechuudha. Sana booddee wantoota hojjennu tokkotu jira jechuudha. Akkasumas immoo Clap Coins meeqa akka qabdanis cheekii godhachuu qabdu. Anis amma kiyya ni argitu asirratti 100 fi 41 ol qaba jechuudha. Amma bakka Rewards jedhu keessa yeroo tokkoof ni seennaa jechuudha. Erga bakka Reward jedhu keessa seennee booddee fiichariiwwan akka kanaan nuuf fidaa jechuudha. Erga fiichariiwwan kana nuuf fidee yeroo baay'ee spiinii kanas isiniif ni fida. Spiinii kana warri qabdan spiin gochuu ni dandeessu jechuudha. Keessa seentanii maaliif carraa keessan hammam akka isiniif laatu hin beekamu waan ta'eef carraa isiniif laatu achirraatiin ilaallattu jechuudha. Kanaaf amma ani seenetiin ilaalaa spiiniin godhaa jechuudha amma yeroo tokkotti. Clap Coinii 50 naaf kennee jira. Konfirm godheetiin gara duubaatti deebi'aa jechuudha. Akkasumas immoo asirratti chestoonni kun yookiin immoo boksiiwwan saaxinoonni kun asirra ni gugguusu jechuudha. Yeroo baay'ee isiniif isin saaxinoota sanallee keessa seentanii maal gootu jechuudha. Opheen gootanii keessa seentanii saaxinoota sana erga isaan isiniif baay'atanii booddee saaxinoota kanallee ni sassaabbattu jechuudha. Akkam gootanii sassaabbattu bakka ishii kana yeroo tokkoof ni turtu haala kanaatiin isiniif fida. Kana booddee immoo bakka open again kan jedhu kana irra deebitanii yeroo tokkoof maal gootu ni tuqxu jechuudha. Hanga warra kana isaanii haala kanaatiin erga akkas gootanii xumurtanii hanga isaanii zeerootti galchitanitti haala kanaatiin hanga isaanii ni xumurtu jechuudha. Sana booddee raafilli tikkeettii keessanillee isiniif guddisaa deemaa jechuudha. Kun amma kiyya 46 irra ga'ee jira raafilli tikkeettiin koo achi keessa seenanillee carraa keessan meeqa fa'aa akka argattan meeqa irra akka geessan tokkoon ilaallachuu dandeessu jechuudha. Amma seennee hammam akka inni ilaalaatu waliin ilaallaa jechuudha. Tokkoon bakka kana seenuudhaan pileey ni goonaa jechuudha. Haala kanaatiin isiniif fidee jechuudha. Erga haala kanaatiin isiniif fidee wantoonni kun cuccufaa jiru jechuudha. Hundi isaanii kana keessaa kamtu carraa akka qabu kan beeku hin jiru. Kanuma harka keessanitti tole kanuma harka keessanitti dhufes keessaatii tokkuma isaarratti tuqxanii ni filattu jechuudha. Amma fakkeenyaaf isa kana tuqeetiin ilaalaa jechuudha. Kana booddee konfirm kan jedhu kana yeroo tokkoof ni tuqxu. Waaw! Doolaara 0.20 naaf laatee jira jechuudha. Haala kanaatiin isiniifis hamma doolaara tokko hamma doolaara lamaatti irra isiniif hamma doolaara 10 illee isiniif laachuu danda'a. Ammas carraa lammaffaa nan qaba. Irra deebiin kun akkuma asirraa argaa jirtan osoo bakka kana faatu qeerate doolaara 3 nan argadha jechuudha takkaatti. Garuu carraa koo waan hin taaneef ani immoo bira darbinas tuqee jechuudha. Kanaaf amma next godheen carraa lammaffaa koo nan ilaalladha jechuudha. Amma immoo carraa lammaffaa irratti immoo eessa tuqeen ilaala jechuudha. Bakka kana tuqeen ilaalladha jechuudha carraa lammaffaa koo. Ammas konfirm nan godhaa jechuudha. Waaw! Doolaara tokko naaf kennee jira jechuudha. Doolaara tokko carraan kiyyaadha naaf bu'e doolaara tokko argadheen jira jechuudha. Haala kanaatiin illee isiniif kennuu ni danda'a jechuudha. Kunoo bakkoota kan amma jiran kana keessaa
guddaan isaas doolaara tokko anis amma doolaara tokko argadheen jira. Ammas immoo maal goona next godheetiin carraa tokkotu na hafe carraa tokko sana yemmuu koradha jechuudha. Kanaaf mee ammoo isa jalqabarra jiru kana tuqeetiin hammam akkanaaf kennu nan ilaalaa jechuudha. Mee walumaan ilaallaa jechuudha. Waaw ammallee 0.20 naaf kennee jira jechuudha. Doolaarri kiyya kun doolaara 9.94 irraa gahee jira jechuudha. Kolleektii godheetiin isa kanallee nan fudhaa jechuudha. Ammas keessaa xumureen jira. Duubatti deebi'uudhaan tikkeettota warra hafan keessaatii nan carraa kona yaalaa jechuudha. Ammas haaluma kanaatiin isinis hundi isaa irra deddeebitanii haala kanaatiin yaaltu jechuudha. Amma carraa kana hunda isaa argeen fixee isinitti hin deebi'aa jechuudha. Amma gakunoo haala kanaatiin hunda isaa yoo fudhee xumureen jira jechuudha. Amma kallattumaan duubatti deebinee hammam akka hin qabu baalaansii kolleen ilaalla. Keessaas immoo baasnee kan isinitti agarsiisu ta'a jechuudha. Kanaaf maal goona amma bakka gara gubbaa kanaatiin bakka mallattoo kooyinii ofirraa qabu sana irratti yeroo tokko of hin tuqnaa jechuudha. Amma kallattumaan gara lakkoofsa bilbilaa keenyaatiin baaseen isinitti agarsiisa jechuudha. Kanaaf deebitanii dhuftanii bakka kaashii bakka jedhu kana yeroo tokkoof irratti tuqxu jechuudha. Waaw amma kun akkuma argitan doolaara 12 irra gaheen jira jechuudha. Kanaaf doolaara 12 kallattiin karaa PayPal baasuu nan danda'a jechuudha. Garuu amma karaa PayPal baasuu osoo hin taane karaa namoonni baay'een lakkoofsa bilbilaa malee PayPal namoonni baay'een hin qabda waan ta'eef karaa lakkoofsa bilbilaa baaseen isinitti agarsiisaa jechuudha. Kanaaf moobaayil riichaarji bakka jedhu kana yeroo tokkoof irratti tuqxu. Sana booddee bakka kana tuquudhaan kun Itoophiyaadha. Itoophiyaa irratti irrumatti dhiifattu. Kana booddee as kana tuquudhaan Itiyoo Telekoomii fi Safarikoom keessaa kamiin baafachuu barbaaddu jedhee isin gaafata. Ammaan Itiyoo Telekoomiidha waan ta'eef kan ani qabu Itiyoo Telekoomii isa jedhu irratti godhaa. Warri barbaadan Safarikoom jettaniillee barreessuu dandeessu jechuudha. Amma itti aansuudhaan maalan godhaa lakkoofsa bilbilaa kiyya nan barreessa jechuudha. Lakkoofsa bilbilaa keessan bakka kanatti ni barreessitu jechuudha. Egaa haala kanaatiin erga lakkoofsa bilbilaa keessan barreessitanii booddee gara gadii kanaatiin konfirma kan jedhutu jira. Konfirma bakka jedhu sana yeroo tokkoof ni tuqxu jechuudha. Kana booddee haala kanaatiin isin marachiisachaa doolaara 10 baasuun barbaada waan ta'eef isuma jalqaba jiru sanarratti yeroo tokkoof tuquudhaan gara gadiitii konfirma kan jedhu sana irratti nan tuqaa jechuudha. Kana booddee haala kanaatiin dhufee verifikeeshinii na gaafata. Verifikeeshinii na gaafatu haaluma amma waliin agarru kanaatiin fiddanii bakka wal fakkaachuu qabachuudha. Bakka wal fakkeessuu geessanii haala kanaatiin ni guutuuf jechuudha. Raayitii isiniif ka'a jechuudha. Kana booddee moobaayil riifayil ammaanti jedha. Hamma kana isiniif doolaara 10 baasaa jirtu jedha. Bakka konfirmi jedhe sana yeroo tokko ofirratti tuqxu jechuudha. Kana booddee maal jechaa jira? Processing jechaa jira. Hamma inni meseejii nu ergutti irratti ni eegna jechuudha. Kanaaf amma baaseen jira. Processing jechaa jira. Gaafa immoo nuu guutummoo gaafa kaardiin keenya guutummoo completed nuun jedha jechuudha. Wanti kun hamma guyyaa 7tti fa'aa turuu danda'a jechuudha. Maaliif jennaan namoota baay'eef waan ta'eef kan isaan ergan namoota baay'eefidha waan ta'eef hamma guyyaa 7tti tursuu danda'u. Isinis obsaan eeggachuu qabdu. Isaanuu kaardii moobaayilii keessan karaa lakkoofsa bilbilaa keessanii isiniif ergu jechuudha. Yeroo tokko immoo Itiyoo Telekoomiin yeroo kaardiin kun isiniif guutamu dirribii xiifii godhee isiniif kenna jechuudha. Maaliif jennaan biyya alaarraa guutama waan ta'eef kaardii yeroo biyya alaarraa guutamu Itiyoo Telekoomiin yeroo tokko badhaasa godhee parsantii haga parsantii 50 haga parsantii 100 yeroo itti isiniif guutuu ni qaba jechuudha. Amma maallaqni ani withdraw godhes naaf seenee jira. Baalaansii koo deemeen isinitti agarsiisa jechuudha. Baalaansii maallaqa Clipclaps irraatii withdraw godhe naaf seenee jira jechuudha. Guyyaa 3 akkas guyyaa 4 buleetu jechuudha. Kan naaf gale kun akkuma argitan birrii 526dha kan naaf galee jiru jechuudha. Mee hammam akka isaan na ergan deemnee Clipclaps keessas immoo waliin haa ilaallu. Birrii 526 naaf seenee jira jechuudha. Mee amma immoo Clipclaps keessa seeneen isaan withdraw godhe isinitti kan agarsiisu ta'a jechuudha. Coinii keenya irra yeroo tokkoof ni tuqna.
Kana booddee bakka kaash jedhu sanarratti yeroo tokkoof gara gubbaatti inni tuqna jechuudha. Egaa kana booddee immoo kunooti garaagaraatiin mallattoo waraqataa kan qabdu jirti histirii jechuudha. Mallattoo sanarra yeroo tokkoof irratti ni tuqxu jechuudha. Kana booddee kunoo akkuma argitan asii complete jedhee jira. Maallaqni ani withdraw godhe naaf seenee jira jechuudha. Kunoo akkuma asii argitan yeroon deemee maallaqa kiyya ilaalladhu asiis immoo maallaqa kiyya naaf seenee jira jechuudha. Kun akkasitti isinis hojjettanii withdraw irraa gootanii haga qarshii 500 jechuudha. Takka yeroo withdraw gootan qarshii 500tu isiniif seene jechuudha. 526tu anaaf seene isiniif illee akkasuma ni seena. Kanaafiyyuu irratti hojjedhaa, irratti jajjabeessaa, namoota sitti affeeraatii hundumtu keessanii carraa kana of hin dabarsiinaa, gatii kaardiillee waan isiniif ta'uuf hojjedhaati irraa fayyadamaa isiniin jedha. Viidiyoo biraatiin hamma walitti agarrutti nagaan naaf tura. Viidiyoon kun yoo isinitti tole laayik, sheer gochuu hin dagatiina isiniin jedha. Warri maatii chaanala keenya hin taanes sabiskiraayib gochuudhaan viidiyoowwan akkasii akka isin qaqqabuuf sabiskiraayib godhaatii maatii keenya ta'a isiniin jedha. Nagaan naaf tura. Isin jaalladha, isin kabajaa. Goodbye.